ordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyo oddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti isiniin jechuun jaaladha. Ani nagaa kooti waaqayyoon haa eebbifamu. Baay'ee dadhabaan jira dhugaa baay'ee nulfaata. Biyya rabaa nu fixate kuno carraa jalqabaatu yoo dadhabna irra tarachuudha. Qalbii miti dhugaa baay'ee ulfaataadha. Ata warra kanaan waan qophaa'e guyyaan jechaa jirti waan ta'eef maal akkan qophaa'e akkamitti akkan qophaa'e isinitti hima. Namoota tokkotu haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayyaa jedha. Walumaafuu jedhan garuu waan saati kaatti na barbaachisu kana hojjetachuudhaaf illee baay'ee amma akka ulfaatu baay'ee akka dadhabde yaaddoo keessa akka waan addaatti isinitti ulfaatu hin jira. Haa ta'u waan hin qopheeffadhe amma guyyootaaf saatii waan ta'eef waan hin eegaa jiru maal akkan qopheeffadhe asuma gaafan qopheessu yeroo baay'ee yookiin ajalaa waan ta'e viidiyoo nariifadha maal waan ta'e godhee tan xumura. Yaa mucayyoon na bira hojjettu hin jirti isinitti meeraa. Kaameraa waraabuu kan amma kana yookiin immoo jechuun hin jedhu waan immoo itti agarsiisuufu na tokko raanfadheen ergan xumuruu ga'ee yaadadha nan dhiisannaa sana. Haa ta'u warra maaliin qopheeffadhe isinitti himaa nafaana ta'a. Dhabus hin oolu wanti ta'u hundumtu dhabus dhugaan isiniin jedha. Dhugaan isiniin jedhama. Si jammar dhabiinsa ishiin na qoccaa malee ana sila waan naa gootuu miti kan na qoccaa haadha koo jechuudha. Dhabiinsa ishii dhabuu bicha malee wanti biraa Kiristoos haa ulfaatu isiniin jedheera. Innaan maaliin qopheeffadhe isinitti himaa nafaana ta'a. Ati akkuma argitan bullaadha. Kun bullaan mirqii tokko bullaa bareedu tokko asitti kiiloo 3 ulfaata. Inni kuni yeroon akkaataa shaguu baay'ee waanan hojjedhee fi na jalaa badasa jedhuun irraa qaqannasee ashage malee kana jechuu koo miti. Mucayyoon wantoota naa hojjechuu dandeessuun hojjetti jedhee achi jira jechuudha. Garuu waanan baay'iseef yeroo baay'ee daakuun yeroo baaldii keessa qodaa laastikiitii keessa madaabaraa keessa taa'u ji'a 1 ji'a 2 booda yeroo taa'u hin jijjiirama. Hundumti keessan hin beektu. Fakkeenyaa qodaa akkanaa keessa yoo taa'e hamma hajjaan amma ji'a 2 darbeen hojjedhe hajjaa jechuudha. Maaliif dubartiin tokko immoo ji'a 7 erga geesse of eeguu qabdi waan ta'eef nama barate nuti. Fakkeenya hajjaan qodaa akkanaa keessa taa'a ture irraa fayyadamaa isa kan baaldii guuteen kaa'ee ture. So maal ta'e akka waan sharariitii yeroo mana ijaarrattu asirratti wanta akka saphaphu hojjetama jechuudha keessatti hir'ataa innaa deemu jechuudha. Daakuu minaamna'oo ta'e immoo akka daana'oo akka raammoo waan ta'e godhata jechuudha. Hundumti keessan dubartiin hin beektu jechuudha. Isaaf jechanii wantoota akkasitti harkaa deeman tokko irraa ashagee jechuudha. Innis maalinni kuni akkuma isitti mee bullaadha. Oddoo kanatti immoo bassoodha. Waan akka kiiloo 3 ta'a. Waraqatichi yeroo ashagu kiiloo isinitti fakkaatini guddaadha. Innaa kuni bassoodha. Iddoo kanatti immoo akaawwiidha. Akaawwi bifa 2-3 hojjedhe. Kana shumburaa diimaadhaan hojjedhe. Shumburaan hin laggaga yoo ashaguu baattan bargit gin akkasumatti hin kakkaa'e. Shumburaa kana fakkeenya akkattiin hojjedhe akaawwi. Namni yeroo dhufu yeroo tokko kan ariifatee taa'uun barbaanne buna dhugeet akka nyaata. So asitti kan hin hojjedhe suufii shumburaa adii yookiin kan faranjii jedhan sana garbuu eelee Oromoo takoofne jechuun eelee shaklaa takoofne jechuudha. Qassenne isaan hin fayyadame. Kuni nama rarraan mana ashage malee kun lamatu jira. Isaan kun akkanumatti jira jechuudha. Kun isa kaawwiidhu. Kan biraas jira jechuudha. Garuu akaawwiin ashagame bareeduudha laggaga. Innaa akaawwiidha. Oddoo kanatti immoo ajjaadha. Ajjaa baay'ee fayyadamuun jaaladhu tureeyyuu reefudha. Kan inni anuu bare. Haa ta'u garuu yeroo baay'ee nama hin kenneefite baay'ee daaksise baay'ee akka midhaan daasisanitti hin daasisanii
naaf hin galle yeroo daasisu sana argitaniittu bifa isinii share godheera bifa meeqa akka daasise irraa qiqqica isaanotatti viidiyoo isinii godheera. Isheen daasise ton taane irraa qiqqiceen ani viidiyoo isinii gochuudha maal irraa akka fayyadamu. Inni kun muluun isaatuyyuu hajjaadha jechuudha. Ajjaan immoo dafee bada sirumaa keessattuu jechuudha yoo ashagdani malee. Amma fakkeenya warri suuqii waggaadhaan teessisu kana jechuudha. Anamma sachi ookii achi ol kaa'e mana kana keessa qodaatti yookiin laaskitiitti isaan amma ji'a tokko yookiin lama yoo ta'an sana booda immoo kun hin fayyadama jechuudha. Yoo immoo hunduma isaa lafa keessan irraa qicamaa waan dhufuuf gara sanatti deema garan isinitti himetti jechuudha. Waa tokko horachuu minaaman irratti dhugaa dubbachuuf kana qofan bakka garaadhaan ol kaa'e kun barbareedha. Asis jira barbarees manumatti hojjedhe. Okay, suma kanaati. Maalifan kana ashagee yoo kan isin hojjetu nama horma ijoolleen yookiin immoo sarratanyaan hormuma ijoolleen Itoophiyaa dhugaa baay'ee ulfaatudha mana namaa kan hojjetanii dhiifa manaa godhaati. Anis kalee sarratanyaadha garuu qonqoo kotinyaadha malee waan biraa cubbuu biraan hojjedhuani. Fooqii meeqa hojjenneetu jechuudha. Isaanis baay'ee ulfaatudha. Baay'ee tokko jechuudha. Mucayyoon tokko akkuma nani sarratanyaa agarsiisen sarratanyaa Itoophiyaa baay'ee ulfaatudha. Of eeggadhu naan jette baay'ee ulfaatudha. Warreen daldalaa fa'ii biraa dhufan baay'ee ulfaatudha. Hundamaafuu hojii isaa ol kaa'u waaqni malee namaaf hin murteessina. Namni tokko immoo yeroo sarratanyaa jedhamu nama hojii si barbaachisuuf si hojjeta malee hiikaan isaa wanti biraan jiru anis kalee akkasuma waan ta'eef. So fakkeenya namoonni tokko anamma kana kan hin ashagee dhugaa dubbachuuf namni tokko amma ji'a ergati deessee ji'a 3 fa'ii 4 fa'ii 5tu kan dhufu jiraachuudha. Amma kan inni ishiidhaa kaa'e ishiin sila dhimma hin qabne footoo fixxeeyyuu gaafa sana nama tasa fuudhanii maaliin hojjetu waa tokko of eeggannoo qabaachuu qabda jechuudha. Gabaadhaa immoo biyya kana cubbuun baay'ee ulfaate barbareen gabaatti barbaree bifa 20 waliin argitu gabaa keessa warra nagadan jechuudha. Suuqii dhawu bittan akkasuma shifaa fakkaata. Kanaaf isa kana of eeggannoo dhumaaf hin ashagee lama jechuudha. Yeroo namni gaa ture akkasitti dhufu amma barbareen itti kenne kana baaldii tokko yoo ta'u ji'a tokko booda hin jiru. Yoonet cubbuu dubbachuuf yookiin immoo hammeenyaaf hin nuti barbaree jechuuf miti. Baqa qusannaa seeftii waa'ee hojjettanii kamti dadhabdanii fiddanii isiniin beekan jechuudha. So kana nama waan hin taane hojjechuudha immoo gaafa sana manumaa gadi fuutanii ittiin hojjettu of eeggannoo dhumaaf hin kaa'e ashagee isa sana fixxus maal gootus balleessus maan ta'u jechuudha. Sanarraan kan hafe buna kiiloo 3 beeka agarsiisuuf isinitti fuudhee kan amma akkuma jirutti ta'a. Inni yoo ta'e mana noolu gizee baay'ee waan ta'eef kaadhu biti jechuun gidduu kanatti ana waan tokko na barbaachisuu danda'a. Isheen suuqii amma dhattee bunicha laaltee waan ta'e bittutti yookiin immoo waan ta'e kanaaf bittanii mana kaawwachuu qabdu. Bitee mana kaa'ee isheedha lama akkasitti itti kennee fakkeenya itti kennee jira naqeefi jechuudha. Iddoon kaa'amu waan jiruuf so bunallee qopheeffadhee jechuufan durseeti jechuudha. Bunallee mirxii tokko buna bareedu tokko so nan ol kaafotoo hin taane waan hin qopheeffadhuudha ammoo laanni kun isa kanallee ol kaafotoo hin taane jechuudha. Isarraan kan hafee kun dhadhaadha. Kun dhadhaadha. Kunis dhadhaadha jechuudha. Dubartoota gaafa guyyaa 5 marqaa akka malee nyaatu yaani wal waamanii gaafanii duratti jechuudha. Innaan beeku waggaa 10 wayii dura qinceedha kan hojjetan marqaa amma garuu qincee miti. Midhaan qamadii garbuu waan ta'e fattaksiisaniit bulluqsaniit viidiyoo isinii godhadhee nariifadhee dhugaa jechuudha. Jechuun hojiin hin baay'ate. Mucaa faana normaalii daaksisu jechuudha. Akkuma midhaanitti jechuudha. Isa kan dubartoonni fayyadamtu dhadhaa barbaachisa. Dhadhaadha. Dhadhaan biyya keenya cubbuu addan isiniin jedhee baqa waan hundumaan beeka. Dhadhaa qulqulluu biyyuma lafaa irratti lagatillee ati yoo qabaatte kumaan bitadhu. Kuni qulqulluudha kumaan bitadhu. Kuni rakas akkas waan jaa hin jiru jechuudha. Wanti hin qabne hin jiru.
Kiristoosin barana kiiloo 4 fidee dhufeen bishaan copha. Yeroo fudhanitti kennan firiijii keessaa fudhanii yeroo mana ga'u wanta dhangala'ee naa qodaa wayitti naxxan bishaan ol baay'ee jechuudha. Kiiloo 4 toon baqa akkamitti akka nyaannu maalinni laa mooramoo waan nama balleessu moo zayitoota maarakkoon qabu ture. Zayitii taa'edhaan san waan ta'e too waliin beekin baqa birriidhas waan ta'eef gannee jechuudha. Itoophiyaa keessatti kiiloon birrii 700 dhadhaanii. Innaa goddanyaa kootu dhufee baqsee qabachuun qabdu jettee kan ji'a 3 dura wayi deesse ala kanaan kun mirxii tokkotti naa baqsitee sirreessitee deemtee baranaa midhaan amma isiniin jedhu kan marqaa asiin jiru waan achi jira kifilii sana ishee hojjate ani hin beeku gaashiin dura waan fayyadamte ani hin beeku ture dhugaa ani suuraa qincee qopheessu waan deebi'an akka qinceetti jechuudha. Qinceenis hin qophaa'a qinceen dhiiraaf jedhanii guyyaa gaaf sana miizonni minaamin firri ollaan dhiironni isaaniif malee inni akka daakuu kun warra dubartootaaf jedhanii kun dubartootaaf ani dhadhaa baay'eellee fayyadamu garuu marqaa isaanii isaan beeku isa isaan amma jedhanii isaanii qopheesse kana naannoo qunnaa 3 yookiin 4 guyyum tokko dhufu gaa'uun dhanna dhiqattu baay'atanii dhufu malee isaan amma hin beeku. Garbuu fattagne qamadii fattagne boqqolloo fattagneet achi immoo deebisnee qoorsinee achi akka bulluqsaa caala bidda seensaniit akkasitti waan ta'e. Naan isan jaan beeku sin jaaladhu kan jaaladhu bullaadha. Marqaa xaafii diimaan illee achi jira. Isinitti agarsiisnee achiin kaa'ee achuma fuudhaa waan ta'eef xaafii diimaadha. Duqeetii adiin jaaladhani marqaa isaa. Duqeetii kan sirriitti itti baay'ee baree fi jaaladhee biyya alaatti fayyadamaa jechuudha marqaa isaa. So amma kanaa miti immoo dhadhaatti fayyadamuuni. Kanan isiniin jedha. Kana isinitti agarsiisuuf kan dhufe waan an qophaa'e. Guyyaan tokko sadii lama tokko jedhama miti gara jechuutti waan ta'e dhugaa waaqa kan daafa iddoo wala rabbiif Yesuus waaqa lakka namni banagaraachin laan of eegeen beeku bar of eegeen beeku naan isiniin jedhu ergumaan galeellee of eegeen beeku waa'ee jireenyaa yaaduu xiinxaluu waan ta'e baqa waan akkasii achi gaala seenu gaali mudda seenellee baay'een boqan argitaniiftu hojii jalqabu hojii jalqabee waa'ee mana kootii humna koos hin qusadhu jechuudha. Namoonni tokko magaalaniituma baqa achuma achi jiraataa waan jiraniif amma kanas hojiinis amma mati sochoosutti baay'ata kana bara. Inna baay'ee tokko ulfaataa dhugaa achitti baay'ee of eegaa dhiifama faana baay'ee of eegaa naasiniin jedhu hojii dhiisuu hin dandeessan. Yookiin hojiirraa of qusadhaa hin dandeessan. Nyaatuma bichuuf danda'a. Nyaata zim jedhamee nyaatamu tun taane nyaata seelii keenya hir'ifne jechuudha. Nyaata seelota keenya hir'ifne. Anamma kaalshiyam yookiin jabinaa fi ayiranii qabu ture. Anamma biyya alaatti kiniini waggaa 6 fudhee kan hir'ina dhiigaa jechuudha. Ayiranii jechuun gara hir'ina dhiigaa sitti fidaa jechuudha. Kaalshiyam jechuun immoo jabina hin qabu waa tokko kas jabaachuudha si kirkiruu dhaqaaruu. Waa xiqqootti laaftaa dadhabda waan akkasii hir'ina waggaa 6 guutuun kiniini fudhachaa ture jechuudha. Automaan achi jiru. So aannan niidoo kana yeroo hundumaa fayyadama hunduma qabaa jechuudha. Asitti ilaaltan hunduma qaba kaalshiyam, ayiraan, pootaashiyam maal niidoo kana fayyadamaa jedhee isinitti hime ani niidoo kana 1700 hin bitashii kana isa guddaa ta'e gara 3000ti. Kanaaf isa fayyadama. Inna video ko like share godha. Inna kasi video ko share like gochuu hin dagatina. Mashallah subscribe gochaa jirtu. Bargit agara maarifatiin jijjiira kana booda gabaabse video jedha jechuudha. Sabni hundis akkuma dheengadda mucayyoon jette dhugaa afaan hundi dhagayeet video hojjette. Video gaarii namaafis barumsa ta'u tokko saba hundumaa biraan geessa. Kana garuu dhugaa waggaa 2 takka video meeqan gadi dhiyeesse video 400 otoo nama arifaan hojjedhe video 10 qofaan subscribe kun jira jechuudha. So oma gochuun danda'amu hundaafuu kana fakkaataa wanti hundi isiniin jechuu jaaladha.
video kana yoo isinitti tole share like godha. Isin waame hunduma keessanuu kottaa ilaala akkatti hin dafqaa jiru. Dubai wayya. Dhugaa waaqa Dubai wayya. Na isin hunduma ammoo waame. Ya Rabbi ko. Isin hunduma waame isin jechuu jaaladha. Kana booda video sirriitaan guyyaa isin hojjedha. Bargit lakkaa'uu didee naasin jedhu. Iddoo tokkotti iddoo lakkaa'u sana lakkaa'uu didee garuu video jalatti doolaara amma lakkaa'u jira. Kanaafan duubatti harkifadheen isin jechuu jaaladha. Video isinitti dheeressee bye. Isma. Kata bukan saya yunyuk kasih tahu sama ante aja. Komotota.